Haila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana jeessa hidheen jara kan gadhiisee maal jennaan Ibaabin Magdal ka cinqillaatu noo jedhanii. Yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatitti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii baalee jechuudha geessanii waaqa guutuufaa dhageessanii miti. Kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhaqiyan lafa ajaa'ibaati. Baalee qorti Oromiyaa qallabuu danda'e. Garuu irboobsisoodhaan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Ashkara Oromaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kan jalatu deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa taas geenye jechuudha. Kan sadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruu. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa baharraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa maccaatu lamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka hoo boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase ka jennuun kada dammaqiinsa Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin duraa gaafin duraa gaafii Oromummaa ta'ee miti. Hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka Dumbushee Galaa Ali Birraan sirbuun jaalalaaf ittiin wal xabbasu deemnu kana laafaan seenaa. Don't take it. Sirboota Ali Birraa Ali Shabboo kana hoggaa laaltan even kaabutoo boodarra hoggaa laaltan lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa baddee fakkeessetti asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kamiseetti si geessa. Uummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Uummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee Mamarra Shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way namni tokko Ayyuu Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo sana eegale loltuu ture Kubur Zabanyaa keessatti warra Mangistuu Naawwayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjete. Loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deema hoggaa jenne ummata sammuu isaa irratti hojjechuu waan qabuuf ummata dammaqsu Oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70tti hojiin qabsoo Oromoo keessatti hojjetame the revival phase bara dammaqsuu Oromoo jennuuni jechuudha. Itti aansee bara 1970 irraa kaasee sochii barattootaaf sochii qonnaan bulaa godhame keessatti reconstruction phase seenna. Yeroo Oromoo deebi'anii ijaaru ummata dammaqsitee jaartaa jechuudha. Haayilee Fidaa maal jee ummata ni dammaqsita ni jaarta ni dhachiifta akkasitti bilisa baataadha. Adda bilisummaa Oromoo dhaabuun barruulee adda addaa dhaabuun yeroo sanitti jaarmayni gubbaaf alatti maqaa icaatiin haa ta'u Maysooniin haa ta'u Ibnaagiin haa ta'u warri dhadhaabatamaa ture suni reconstruction phase. What happened in the reconstruction phase? Reconstruction phase keessatti wanni ta'e maali? Yaanni Oromiyaa jedhamu kun uummata keenya keessa akka seenu. Hayyoonni akka Haayilee Fidaa fi Sheek Mamarra Shaaffaan uummanni Oromoo qubee mataa isaaniitiin barreeffachuu qaba jedhanii barruulee qopheessanii uummanni keenya afaan isaatiin akka baratu gochuun. Uummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruction waan diigame san deebisanii ijaaru Oromoo Minilik diige san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa
hanga bara 1991tti deeme jechuudha. 91tti sirriitti qalbifadhaa. Maaliif handooteef saamunaa habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif. Filannoo boodatti dhufna. Don't worry about the election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 irraa hanga 70tti the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjenne. 1970 irraa hanga 90tti reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo ammoo wareegama qaqqaalii itti kafalle. Gariin irra qabsoon Oromoo achiin keenya maal no. Baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko si yaadachiisa. Yartuun amma waan deddeemtuun tokko akka beekaniif. Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nu dammaynetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baanee hin dhumnu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon ijaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko si yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan jedhanitu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessan. Wanni Oromiyaa dhabdituun mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa dhabu kijibaa jedhanii waan jedheen beektaa hin kamiinaa jedheen Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeeytan hin dhaadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne? Mallas nuun kennine hin kijibanii bara. Dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Hayilee Fidaatiin kan Taaddasa Birruutiin kan Maammoo Zammazammariin kan Badoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dammaqsee Oromoo wal jaaretti osoo jarattiintu wixxifattuu 91 Oromiyaa gadi ijaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. 91 booda hoo maalin isin jee? The first phase was revival. The second phase reconstruction. The third phase actualization kan jennuun implementation jechuun kan dandeenyu. Oromiyaan ijaaramuun abbaa fedheen haa guutamtu. Oromiyaan ijaaramuun qubeen barachuu eegaluun jajallattus hir'attus haphattus 91 irraa kaasee hamma 2018tti hojiin hojjetamaa ture. Oromoo dammaqee ijaarame san Oromiyaa dammaqiinsa uummataa sammuu Oromoo keessa ijaarame san hojii irratti hiikudha jechuudha. The third phase kan jennuun uummanni keenya magaalatti galuun afaan ofiitiin barachuun biirokraasiin even opinion lee yoo taate biirokraasii keessa namni keenya galuun yeroon sun yeroo actualization jennee irratti deemaa jirru. 2018 yeroo qabsoo keessanii qabsoo qeerrootiin jijjiiramni kun dhufu reconstructionii santu waan ijaarame santu Oromiyaan ijaaramuun qubeen barachuun dhaloota qubee jennee har'a ittiin uf jennu kun qeerroo jennee har'a ittiin hin jennu kun qeerroon kun 69 waraana bilisummaa Oromoo dura yeroo dhaabuudhaaf deeman jaarraanfaan eedaniitti ijaaran qeerroo ganamaa jedhama. Nama 36 osoo deeman bidiruun jalaa cabte Somaaleetti hidhaman waggaa 5 achirraa deebi'ee dhufe. Sochiin keenya kun nu yaala teenyee isin as teessanii gariin mana hidhaa ta'e kan filiinsuu dandeenye qabsaa'onni duraa wareegamtoonni nu duraa lubbuu isaaniitiin dhiiga isaaniitiin Oromoo dammaqsanii Oromiyaa barreessanii qubee hojiitti waan hiikaniif nummoo dhaloota san waan taaneef san irraa fayyadamnetti sirna wayyaanee waggaa 50 nu nyaachuudhaaf qarriffaa qarachaa turte. Afaan qabattee qeetti akka goltu goone jechuudha. Kuni feezii kana. Now, 2000